Andeme bakka biraa hundee Oromoon tokko ta'etu qabsootti fufa. Andeme wallagga hundee garuu kana booda Jimmaa Folleggi, Baalee Folleggi, Arsii Folleggi Oromoo tokko ta'uu hin danda'u. Gaafa wallagga waggaadhaan hin ajjeefamna gaafa jedhan waan dubbatan baay'een waan biraa se'aa ture. I know what they are trying to do. Wantoota amma adda addaa dubbatan is not accidentally miti. Kun maalinni fira mootummaan kun ittiin beekamudha. Dhaabi kun ittiin beekamudha. Uummattoota gidduu wannoo uumu isa tokko asitti qabe isa tokko irratti kakaasu irratti duulchisu amma wanni hojjetamaa jiru exactly kanadha. Oromooni Oromiyaa irratti give up godhe naannootti qoodanii karoora qabu waayizawwee. Oromiyaa bakka shanti qooduu barbaadu. Lixa Oromiyaa, Baha Oromiyaa, Kibba Oromiyaa jiddu galeessa kan adda muruu barbaadu. Oromoo adda qooduudha, addaan baasuudha. Kana gochuudhaaf Oromummaa dadhabsiisuu qabu. Naannummaa cimsuu qabu. Naannoo sanarratti beekuma xiyyeeffateera. Oromummaa dadhabsiisuu barbaadu. Amantii ol kakaasuu barbaadu. Naashinaalistoonni yookaan namoonni sabboonummaa jabeessan, cimsan bakki isaan dhufanis bakka sanaa jedheellee ni yaada. Wallagga irraa intarneetii cufanii kophatti. Sabboonummaadha kan barbaadamudha. Ammoo kan barbaadamu. Naannoo sabboonummaa sana gogsuudha. Kanaadha karoorri mootummaa. Oromoo akkanatti qoqqoodanii namni dhiibbaa irra gahurraa miidhaa irra gahurraa Oromummaa jibbee naannummaa isaa faarsuu kan seeru taate. Wallagga kun maal barbaada? Qophaatti maal barbaada? Gujiin qophaatti maal barbaada? Jedhanii uummata Oromoo kabiroo irratti kaasu. Miidhaa irra gahurraa Oromummaa isaa kan kaleessa salphina keessa nu baase. Isaan nutu beeka jedhu, isaan nutu sabboonaadha jedhu, nutu hunda bulchuu qaba jedhu. Kanaatiif jedhaniitu Oromoo biroo irratti kaasu. Biyya kanatti Wallaggas, Arsiis, Shawaanis hundumtuu dhiitamaa ture. Kan ol ba'e Oromummaa isaa waan qabateef. Akka waan ajandaa isaan ajandaa Oromoo ala ajandaa biraa akka waan isaan qabanitti kaasu. Walgahii isaan irratti kan isaan hojjetan kanadha. Biyya kanatti Islaamis, Kiristaanis, Oromoon Oromummaa isaatiin dhiitamaa, ajjeefamaa, hidhamaa ture. Kan ba'e Oromummaa isaa waan cibseef, Oromiyaa irratti waan cicheef. Ijoolleen dhiyaa kana irratti dhalatan Bishooftuutti mana kireeffatanii jiraachuu hin danda'an. Adaamaatti mana barnootaa keessaa mana barnootaatti special school jedhanii ijaaran sansa keessaa funaananii ari'aniiru bara. Ijoollee dhiyaatti dhalatan. Barattoonni kawwatti bu'aa jiru Oromoo fi Amaara Yuunivarsiitii keessatti. Miti maaliif ijoollee wallaggaa qofa adda baasanii isaan ari'anii? They definitely want this. Birookiraasii mootummaa keessaati. Aangoo kamillee keessaatti illee haxaa'anii balleessaa jiran. Kun waan jirudha.